Ashamaa akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube kiyyaa warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Anirree baay'ee nagaa fayyaa kooti, isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu warri na hordofaa jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kabajamtoota kiyyaa arramuyyuu barumsaa ambiraatiin walitti deebinee jirra. Barumsi keenya har'a waa'ee hanqaaquuti ilaalla jechuudha. Inna faayidaa hanqaaquun nuuf kennu ilaalla. Faayidaa hanqaaquu irraa argannu faayidaa 13 irraa arganna. Hanqaaquurraa faayidaa 13 irraa arganna. Isaanis maal akka ta'an tokkoon isaa waliin ilaallaa isiniin jedha. Maarree kabajamtoota kiyyaa warroonni haaraa taatan subscribe godhaadha. Warroonni subscribe gootan immoo galatooma isiniin jedha. Like gochuun dagatinaadha. Innaa kabajamtoota kiyyaa gara barumsa keenyatti deebina. Faayidaa hanqaaquu soorachuu qabu isiniin jedhee jira mata dureen isaa. Innaa hanqaaquu kan wallaalee yaa hin jiru. Hanqaaquu bootaa dhabamee hin jiru. Iddoo maraayyuu ni jira isiniin jedha. Kanaaf faayidaa isaa yeroo barreetti hundi keenyayyuu hanqaaquu ni sooranna jechuudha. Inna faayidaa isaa kun maalidha yoo jettan isinitti hima. Innaa na waliin tura isiniin jedha. Inna hanqaaquu nyaata fayyaa ilma namaaf barbaachisu keessaa isa tokkodha. Gosoonni hanqaaquu hedduu ta'us har'a kan ilaallu faayidaa hanqaaquu lukkuuti. Hanqaaquun lukkuu qabiyyee hedduu kan fayyaa keenyaaf oolan kan akka vaayitaamin A, B, D, E fi K, albuudota akka pootaasiyeemii, seeleeniyeemii fi foosfarasii, ziinkii, pirootiinii, kolesteroolii, gaarii HID, koloonii fi kan kana fakkaatan of keessaa qabu jechuudha. Kanneen ammoo fayyaa qaama keenyaaf baay'ee murteessan faayidaa hanqaaquu lukkuu keessaa muraasa 13 kana isinitti hima isiniin jedha. Tokkoffaa dandeettii dhibee dandamachuuf nu fayyada. Yeroo hanqaaquu soorattanitti dandeettii dhibee dandamachuu yookiin madiinummaa qaama keenyaa ni dabala. Kun hojii vaayitaamin A, B, 12 seeleeniyeemiiti waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa fayyummaa sammuu keenyaaf ni gargaara. Kun hojii koloonii, albuuda fi vaayitaaminoota garaagaraa waan ta'eef jechuudha. Sadaffaa irratti immoo ulfaatina qaamaa garmalee akka hin saaxilamne fi yoo jiraate ammoo hir'isuu nu gargaara jechuudha. Warroonni ulfaatina qaamaa qabdanirre yeroo hanqaaquu soorattanitti ulfaatinni keessan haala gaariirra isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf hanqaaquu soorachuu qabdu. Afuraffaa irratti immoo fayyummaa ija keenyaaf hedduu gargaara. Kun hojii luutiin yookiin zeeksiinsiiti. Shanaffaa irratti immoo jechuudha. Cimina yookiin jabina maashaa ni gargaara. Kun hojii pirootiiniiti. Hojii pirootiinii waan of keessaa qabuuf jechuudha. Ja'affaa irratti immoo fayyummaa gogaa keenyaaf ni tola. Kun hojii vaayitaamin A fi qabiyyee birooti. Waan vaayitaamin A of keessaa qabuuf jechuudha. Torbaffaa irratti immoo ulfa fayyaa ta'e godhachuuf kun hojii vaayitaamin 9 yookiin foolaayitiiti. 8ffaa irratti immoo akka qorannoon tokko jedhutti carraa dhukkuba onnee sammuu keessa dhiiguu yookiin ujummoo dhiigaa sammuutti geejjibuun cuqqaallamuu yookiin stroke ni hir'isa. Kun hojii koloonii fi kolesteroolii gaarii HDL ti.
saglaffaa mooyyuu madda annisaa gaariidha. Madda annisaa tirree nuuf ta'a jechuudha. Kurnaffaa irratti mooyyuu walumaa galatti guyyaatti hanqaaquu 2 haga 3 nyaachuun fayyaa keenyaaf gaariidha jechuudha. Namni tokko guyyaatti yoo xiqqaate hanqaaquu 2 yookiin 3 fayyadamuu qaba jechuudha. 11ffaa irratti mooyyuu asirratti yommuu hanqaaquu fayyadamtan kan yeroon isaa irra darbe yookiin kan same ta'uu hin qabu. Kan ture jechuudha. Kan ture hin fayyadaminaadha. Yaa fireeshii fayyadamuu qabdanii. 12ffaa irratti mooyyuu yommuu ol keessan firiijii yoo qabaatan firiijii keessa kaa'adha. Firiijii yoo hin qabaanne mooyyuu iddoo qabbanaa godhuu qabdanii jechuudha hanqaaqucha. Firiijii yoo qabaatan firiijii keessa, yoo firiijiin hin jiraanne yaa iddoo qabbanaa iddoo qorraa teechisuu qabdanii jechuudha malee bootaa ho'aa taa'uu hin qabu hanqaaquun. 13ffaa irratti hanqaaquu dheedhii dhuguun hin gorfamu. Namni tokko namni hanqaaquu dheedhii akkasumatti dhuguu jiraachuu danda'a. Garuu akkasitti dhuguun hin gorfamu. Maaliif kan bilchaatetu gaariidha. Yookiin affeelliidhaan yookiin xibsii isa waadduudhaan jechuudha. Akkasitti yeroo nyaattan baay'ee gaariidha isiniin jedha. Kanaaf hundi keessaniyyuu faayidaa hanqaaquun qabu kana itti fayyadamuu qabdanii faayidaa isaa yeroo bartanitti namoonni hanqaaquu hin jaalanne namoonni hanqaaquu soorachaa hin jiran yeroo hanqaaquu soorattan yaa vaayitaaminii guddaa waan keessaa argattaniif pirootiinii guddaa waan keessaa argattaniif soorachuu qabdanii hundi keessaniyyuu isiniin jedha. Yoo xiqqaate guyyaatti hanqaaquu 2 fi 3 isaa ol irra yoo ta'e yaa rakkoo qabaata. Rakkoo qaba. Kanaa olis fayyadamuu hin qabdanii. 2 fi 3 hingaa guyyaatti isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamaadha. Hanqaaquu sooradhaadha isiniin jedha. Hanqaaquun nyaata duwwaadhaaf irree miti. Dibataaf irree ni ta'a yeroo tokko fuula dibatanii scrub godhachuu hin danda'ama. Isa yeroo barbaadde viidiyoo biraatti isin hojjechuu hin danda'a. Akkamitti akka fuula dibattan yoo barbaaddan jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina isiniin jedha. Har'aaf kanan qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatoomaa. Like, comment, subscribe gochuun dagatiin.